egaa leelloo fuutee faaya horii warreen jettanii dubbattanii jiran laa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanala keenyaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti gaa salaamtaan teenya toonni rabu qaatisin haqi isin jechaadha gaa deebiin finti jira. Waa'ee leelluutii fi xiyya ilaalchisee jechuudha. Arraan tana wanta takka maal qabattee dhuftee jechuun keessan isin oomamu jechuudha. Raajuun eessatti bade? Raajuun eessatti bade? Maaliif bade? Maal harkatee bade? Maaliif badee warreen jettaniif jechuudha. Arraan tana oduu gammachiisaa yookaan immoo maaliif akkam badee gamanumaan narraa dhageessan jeetiin egaa deeqaa kurnan takkaaf waliin turre jeetiin yaada. Saniifuu turtii gaarii. Raajuun leelloo fuudheeti badee moo raajuun leelloo dhiiseeti badee moo warreen jettaniif jechuudha. Arraan tana deebiin hirkattan jeetiin yaada jechuudha. Mufannaa naa fi faayoo jidduu dhufee yookaan immoo walitti bu'iinsa naa fi faayoo gidduutti uumameefin manaa bahee nin fuudhaan miti kaniin manaa beef jechuudha. Garuu haa ta'u malee akkumaan viidiyoolee tana duraa yaasiste isin himette jechuudha. Ammaan tana immoo fuudhaaf karoorfachaatiin jira. Beekan jechuudha. Ani leelloo fuudhaaf leelloo fuudhaaf dhugumatti leelloo fuudhaa deemtaa warreen jettaniif leelloo fuudhuuf hin deemu. Faayoo dhiisuudhaaf deemtaa warreen jettaniif jechuudha. Faayoo dhiisuudhaaf deemtaa akkamiin faayoo dhiiftee leelloo irratti fuutaa warreen leelloo fuutaa warreen jettaniif jechuudha. Faayoon dhiisu faayoon haadha ilmaaniiti. Akkumaan tana duras jechuudha irra deddeebiidhaan isin ibsaa turetti jechuudha faayoo hin dhiisu. Warreen koomentiidhaa tokko tokko koomentiilee takka harkateen jira. Waa hedduu jechaa jirtan jechuudha. Garuu immoo ani koomentii teessaniif maaliif hordoftoota keenya kabaja waan ta'eef jechuudha. Koomentii teessan laalellee ani waan aaruuf hin qabu jechuudha. Koomentiin namoonni hundinuu akkuma ilmi namaa jechuudha akkuma fuulli isaa addatti yaanni isaallee adda akkas jechuun kiyya akkuma waan hin yaadu ati kateessee na laalu yookaan ati tatteessee na laaltu yaaduu dandeessu. Garuu immoo akkaanan keessa jiru habeeku dhimma waan hin keessa jiru jechuudha. Namni beekuu danda'u hin jiru. Anuma qofaatu beekee jechuu barbaadeeti. Faayoon jechuudha hedduu takka dolaa jirti. Akkuma beektan yeroo dabre keessa jechuudha faayoon leelloo tumteeti jirti. Garuu immoo ani faayoon maaliif leelloo tumtee jee viidiyoo nan dalage keessatti jechuudha. Faayoon maaliif leelloo tumtee akkamitti tumtee dhugumatti ilmi namaa tokko kaniif leelloo jaalate anaatu leelloo jaalate namni biroo jechuudha. Waan takka isiirra miidhaa fiduun maaliif barbaachise? Kuni isiirra miidhaa fiduun jechuudha barbaachisu. Akkas ta'uun kiyya ani faayoo daddarbeetii miti yookaan faayoo miidhuufi miti kaniin kana jechaa jiru. Ani koo namoonni hedduu wanni isin jechaa jirtan jechuudha. Ani jechuudha faayoo osoo miidhaa irra fiduu barbaade manni mana kiyya ni beeka dhaqee jechuudha ni lolaanii jechuudha. Garuu immoo akkas hin barbaade. Faayoon akka ifumaaf tasgabbooytuuf akka ifin tasgabbooytuufin ani irraa bahe. Ani isin tasgabbooytee dhiifteesi niin fuudha. Kanuma jechuudha. Waa'ee faayoodha waa hedduu haasa'ullee hin barbaade. Tokko tokko akka isin aartanii isin beeka fuudha kiyyaaf jechuudha. Ani niin fuudha jechuudhaaf akka bakka faayoo guutanii warreen aartanii jiran. Faayoodhaaf jaalala akkamitti qabaattee yookaan immoo leelloo akkamitti irraa jalaachuu dandeessee duraanis leelloo faayoo hin jaalatu beetii miti. Faayoon haadha ilmaaniiti isin tuqamu isin taatu. Garuu immoo ilmi dhiiraa tokko ani ilma dhiiraati fuudhuu barbaade taanaan khalaas fuudhuun qaba. Kan immoo waan dogoggora ifi daleedee yookaan dogoggora faayoon daleedee waan ta'eef jechuudha. Dhugumatti faayoon akka isin itti yaaddee leelloo tumte inni ajaa'ibsiisa. Maaliif hajaalate ana dhugaadha hinaaffaan jiraattee hinaaffaadhaaf tumuu dandeessi. Garuu immoo warroottan ammallee deddeebitanii waa hedduu haasawaa jirtanii jira. Ani duraan isin dhiisuudhaaf jechuudha. Isii eegaan haakima geessee isinis eegoo hoyyootii jechuudha bakka dalagaatti deebitee booda ani waa'ee faayootiis callisumaan jaalatti xiyyaafate leelloo akkanumatti jechuudha callisaan ni fixannaa jeetiin ture. Garuu immoo isin akkaanan dhusun godhaan jirtan warreen gartee faayoo cinaa deemtanii akkas goona akkanas goona magaalaa tana keessa jirta. Ani koo magaalaa tana keessa hin jirre magaaluma takka keessa jira dhugaadha. Dandeenyaan jechuudha irra geessanii dhuftaniis ani sodaa teessaniif fuudhan dhiisu. Maaliif Oromoon dura namni guyyaadhaan bofa harkee halkan ta'e fadeessaa jette. Garuu immoo
dukkanasuudhaaf hirriban dhabanis ni jaan. Maaliif akkas jechuun kiyya ani isinii waan godhaa yookaan immoo isinii sodaadheetiis waan hin gartee sammuuti jettee yaade waan hin sammuuti jettee yaade waan hin gartee silaa godhuudhaaf yaade irraan oolu. Kana jechuun kiyya eega faayoo eega leelloo fuutee faayoo dhiisee warreen jettanii dubbattanii jiran laa. Saniis waan hin yaadamne hin yaadina. Ani sanii waan hin yaadamne. Faayoo akkaan dhiisu kana godhu isinii miti. Faayoo koo anaaf fuudhee. Faayoo anaaf fuudhee. Faayoo sanaatu fuudhee leellollee anaaf fuudhuu deema. Akkas jechuun kiyya mana kiyya kan walitti qabee bulchuu danda'u eenyu anaa fi ana qofa murteessuu kan danda'u ana malee namni biroo akka hin jirre isinitti argisiisuun barbaada. Kana taane namoota gartee na cinaa fi fiiganii kana godhaa jiranidha. Amteetiin isin dhiise waa hedduu dubbachaa jirtanii akka waan isin dubbattan kana tokko tokko keessanitti ani isin jala dalageetiis isin jala dalaguu hin garuu immoo Oromoon waan jette dhageesse namni kudhan bofa tokkoon ajjeesu jette. Namni kudhan bofa tokkoon ajjeesu. Bofa tokko ajjeesuu danda'u nama tokko qofa. Maaliif garuu bofni tokko nama kudhan miidhuu danda'a. Jechaa namni isin jee kana yoo hubattan yoo isiniif gala ta'e isiniif gala kun kanama jechuudha. Akkana jechuun kiyya maalii akkamitti taatee akkamitti mammaaksa akkana nuuf mammaakte warreen jettan immoo deebisaa geessuudhaan isin qaba jechuun barbaada. Ilmaan keessatti hin galle ilmaan kee jibbiteetii ala kana ta'e ala ta'e isaa maaliif akkanatti garaa jabaattee ala ta'e isaa ani qoodiira ilmaan keessatti hin galle kajan jechuudha. Haadha haati yoo haati osoo niifiin faayoo ari'ee yookaan faayoon alatti ala baate ilmaan keessaa maaliif ilmaan keessatti hin galle jechuun ni dandeessan. Ani ilma dhiiraati isin nawwachee isin immoo humnaa olii nawwachee eegaan manaa bahee khalaas isin isaaf tasgabbeessitu ani sifiin tasgabbeessaa khalaas ani immoo jireenya keeyyatti fuun qabaa jechuudha akkasuma kan. Kana jechuun immoo wacee yookaan immoo waan taane dalagee akkan taane hojjedhee akkan taane yaadee mataa fi dhukkubsuurra yookaan akkaan miidhaa isiirra fidurra miidhaa isiirra fidurra anis kophaa yoo jiraadde yookaan immoo isinis kophatti yoo jiraatte kuni feer waan hedduu takka nama cinqaatee miti kun kanuma. Gara biraatiin jechuudha wanni dubbachuu barbaadu jechuudha faayoodhaaf. Ammallee namootaan faayoodhaaf wanni nan dhaamu yoo jiraatte gara dhumaarra jechuudha haadha manaatti jalleedha isin sillee qeequun barbaanne ani immoo akka nama gartee si qeequtti si dubbachuuf miti. Maaliif siin kabaja siin jaalladha waan ta'eef walitti aarreef ammoo nin fuudhee si jibbee fi miti si jibbee jechuu kiyyaa miti eegaan fuudhee si jibbee jechuu kiyyaa miti ammallee wanni jecha tokko kan si dhaamu garuu immoo namootaan hin barbaachisini namootaan kana jechuudha namootaan gartee silaa na barbaadaa jiran kanarra yoonii fi nani yoo isaan namni si barbaadaa jiru akkasi godhuudhaaf si barbaadu hin beekamu yaadni namoota akka birooti yookaan immoo isinis akka isin itti himte ani maalitti hin beeku serebreemii yookaan serebleemii isaanii ta'ee sammuu isaanii keessatti jechuudha akka sammuun guutumatti jechuudha kaniif yaaddu akka raajuu taatee yaaddu malee akka faayoo taatee yaaddu waan ta'eef jechuudha. Namootaan na barbaadaa jirtan kuniif miidhaan takka yoo isinirra dhufte gamanumaanuu itti gaafatamummaa fudhachuudha qabdan malee raajuutu akkasuma godhe jettanii itti gaafatamummaadhaaf yookaan dubbachuullee hin dandeessan jechuudhaan barbaada gamana. Faayoo irraa hin deeme malee akka isin miidhamtu mana keessatti hin miine hin tufne manarraa naaba hin jenneeni waan silaa barbaachisaa jechuudha. Ammaan tana isiniif himullee hin barbaanne waan barbaachisaa namaan ergeef khalaas halaa gabaabatte jechuudha. Kamitti ergitee fi namootaan isin dhiyaatan yookaan immoo fudhachuu dhabuun ammoo dogoggora kiyyaa miti kasiiti malee yoo fudhachuu diddee ta'e waan isin miidhaatii miti kan hin arguuf jechuudha. Akkas jechuun kiyya kiniin biteetiin kiniin isii waa godhu ergaafii miti jechuudha. Tokko tokko jechuudha osoon hubatiin yookaan immoo osoo hubannoo dhabaan jechuudha. Kanii fi hedduu takka leelloo arrabsaa jirtanii jira. Kanaafuu jechuudha leelloo irraa arrabaas wanni fideen jirtu. Leelloo kana duraas akkuma isin jee anaatu jaalate raajuutu jaalate wanni arrafamtuuf hin jirtu isinis na jaalatte jaalateenya dhugaadha. Ani yoonii fi narraa dhaabbadhu yeenis narraa dhaabbachuu yoo osoon anuu narraa dhaabbadhu leelloo ani isin fedhu narraa dhaabbadhu hin jeeniin
isin ammoo arrabsuun tuni gaarii miti akka nama tokkotti jechuuf hin jee ani jechuudha akka nama tokkotti raajuun nama yaadu namni yaadne hoggumata akkallee nama yaadne miti yaadeetiin waan takka dalagaa osoo hin yaadne waan takka illee hin dalagu kuni kanaan jechuu barbaade jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota keenya jechuudha waan hordoftaniif waan dhaggeeffataniif baay'ee takka galatoomaadha bakkuma jirtanitti nageenya isiniif haa baay'eetu salaamulaa